Ayyee ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabu jecha kun soofuma raappiidha anis mu'eedha. Egaa har'as qophii addaatiin walitti deemnee jirra. Qophiin keenya kanarraa immoo akkamitti yuutuubii keenya sarchi injinii yuutuubii irratti sarchiidhaan akka argamu gochuu dandeenya waan jedhuudha kan qabadhee isiniif dhufe. Egaa yuutuubii keessa yeroo baay'ee sarchi injinii irratti yookaan yuutuubii keessan irratti sarchi yeroo gootan hin argattan jechaadha. Sababni isaa maalidhaa fi akkamitti sirreessuu dandeenya waan jedhu immoo har'a wajjin ilaalla jechaadha. yuutuubiin keessan salphamatti yuutuub sarchi injinii keessatti akka argamuuf wantoota sirreessuu qabdan yookaan siitingii sirreessuu qabdantu jira. Siitingii kana isinitti agarsiisa jechaadha. Siitingii kana akkuma sirreessitaniin egaa yuutuubiin keessan sarchi injinii yuutuubii keessatti ni argama jechaadha. Fakkeenya mee yuutuubii kan koo haa ilaallu. yuutuubii keessan irra ni seentu. Asi bakka sarchii kanarratti Soof Umar jettanii ni barreessitu. Egaa akkuma margartan dhaggeeffattoota kan koo Soof Umar bicha akkuma jedheen yuutuubiin kan koo jalqaba irratti dhufee jira jechaadha. Aappii osoo hin dabalin bifa kanaan akka isin dhufu akkamitti gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Isa Soof Umar aappii jedhu kanarratti kilik yoo godhe namni salphamatti subscribe isin godha. Isinis asumaan warroonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notification ol irra godhaadha. Egaa viidiyoowwan baay'ee hojjedhee jira. Viidiyoowwan kanillee keessa seenuudhaan daawwadhaadha. Keessattuu hojii onlaayiniitii fi yuutuubiidhaan wal qabate baay'ee tokko hojjedhee jechaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan jechaadha namni yuutuubii keessan sarchi godhee argachuu kan danda'u. Egaa kana immoo sarchi injinii irratti akka argamu akkamitti gochuu dandeessan waan jedhuudha kanarra qabadhee isiniif dhufe jechaadha. Egaa amma gara barnoota keenyaatti haa ceenuuti akkamitti sirreessuu dandeenya kan jedhu wajjin kan ilaallu ta'a jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. San dura warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification ol irra godhaadha. Faayidaan mallattoo notification yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo an lakkisu akka isin dhaqqabu gochuudhaaf jechaadha. Akkanumallee viidiyoo kana like godhaadha. Namootas ni fayyadattanii yoo yaaddan share gochuun dagatinaadha. Amma gara dhimma keenyaatti. Egaa gara browser barbaadanitti ni deemtanii an Google Chrome fayyadama. Isin browser barbaadanitti fayyadamuu ni dandeessanii. Google Chrome keessan seentan ergasii tuqaa sadii kana ni tuqtanii akkuma kanaan dura isiniin jedhu desktop site kan jedhu jira. Isa click gootan. Ergasii yuutuubii keessan sarchi godhuudhaan ni seentan jechaadha. www.youtube.com jettanii sarchi ni gootanii linkii isa jalqaba isinii dhufu kanarratti click gootan jechaadha. Ani yuutuubii kan koo asirratti save waan godheef yuutuubii kan koo irratti click godheen nan seena jechaadha. Bifa kanaan isinii banaa dhaggeeffattoota kan koo as dhiyeessee isinitti haa mul'isu jechaadha. Asirratti profile picturein keessan bakka jiru kana jechaadha. Bakka profile picturein keessan jiru kana click gootan. Ergasii YouTube Studio setting jedhutu jira. YouTube Studio isa jedhu kana click gootan. Ergasii dhaggeeffattoota kan koo ammas dhiyeessee isinitti haa mul'isu daka kana gad dhuftanii gara harka bitaa irratti jechuudha. Setting kan jettu jirti. Setting kana irratti click gootan. Egaa akkuma margartan settingiiwwan isinii dhufu kana keessa jechaadha dhaggeeffattoota kan koo settingiiwwan isinii dhufan kana keessa channel kan jedhutu jira. Channel isa jedhu kana click gootan. Egaa akkuma asirratti argartan dhaggeeffattoota kan koo settingiiwwan sadeetti isinii dhufa. Tokkoffaa basic info kan jedhu, lammaffaa advanced setting kan jedhu, sadaffaa future eligibility kan jedhu. Isin basic info isa jedhu kanarratti ni seentanii. Ergasii asirratti dakanatti keywords kan jedhu jira. Amma fakkeenyaaf an guutee jira jechaadha. Fakkeenyaaf kan koo haa ilaallu akkamitti akka guutame akkuma amma asirratti argartan jechaadha. Screen irratti akka isin mul'atuu fi keywordidha jechaadha asirratti. Keywordii kanarratti qubee 500 gad ta'eedha kan barreessitan jechaadha. Bifuma asirratti argartan jalqaba irratti kan barreessitan maqaa chaanaala keessaniiti. Amma fakkeenyaaf kan koo Soof Umar app jedhee barreessee jira. Asirratti immoo Soof Umar app Amaariffaanis barreessee jira. Sababni isaas namoonni afaan Amaaraatiinis barreessanii chaanaala kan koo sarchi gochuu waan danda'aniif jechaadha. Inni ittaanee barreesse immoo akkuma argartan YouTube kan jedhu jira. YouTube kan jedhu sadarkaa lamaan barreesse. Akkaataa YouTubein itti barreeffamu jechuudha. Yeroo baay'ee YouTubeidhaan kan wal qabatudha viidiyoon an hojjedhu. Kanaafiyyuu YouTube isa jedhu jecha kana ni barreessitan jechaadha chaanaala keessan irratti. Isin garuu waan biraa hojjechuu dandeessan. Fakkeenyaaf waa'ee nyaataa ta'uu dandeessanii maqaa nyaatota hojjettanii keessaa maqaa isa yeroo baay'ee viidiyoo baay'ee irratti fayyadamtan maqaa san tokkocha fidanii asirra ni gootan jechaadha. Inni biraa afaan Oromootiin immoo YouTube jedhee barreessee jira akkuma asirratti argartan. Yeroo baay'ee YouTube kan afaan Oromootiinis itti fayyadama. Fakkeenyaaf YouTube keessan guddifachuudhaaf setting kana sirreessaa yoo kan jedhu ta'e YouTubein asirra keywordidha jechaadha. Maaliif chaanaala kanarratti yeroo baay'ee waa'ee YouTube waan barreessuuf jecha YouTube jedhu kana taayitilii kan koo ka barreessu yookaan mata duree barreessu hunda keessatti ni qaba jechaadha. Kanaaf isinis jechoota akkasii yeroo baay'ee itti fayyadamtan kana fiddanii as keessa ni guutu. Fakkeenyaaf akkamitti kan jiru akkamitti chaanaala YouTube banachuu dandeenya jechuu danda'a. Akkamitti
bilbila keessan sirreessuu dandeessan jechuu danda'a. Akkamitti jechuu godhu jedhu kun yeroo baay'ee an waan chaanaala kan koorratti yookaan viidiyoowwan baay'ee irratti itti fayyadamuuf jecha kana asirratti itti fayyadamee jira jechaadha. Inni immoo biraa immoo Oromoo isa jedhudha. Kanaafiyyuu bifa kanaan guutan. Amma fakkeenyaaf kan biraa itti dabaluu yoo barbaaddan isin fakkeenyaaf isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf ani asirratti itti dabalu. Fakkeenyaaf bilbila jedhee haa barreessu. Bilbila. Bifa kanaan. Erga bilbila jettanii booda go isa jedhu jira as screen keessan irratti yookaan mallattoo xiyyaatu jira ishee kilik gootan save godhee jira jechaadha akkuma asirratti argattan. Sof Umar app kan qooma fakkeenyaaf Sof Umar app fakkeenyaaf namoonni yeroo baay'ee akkana barreessan Sof Umar app yoo jedhee barreesse ergasii go ka jedhu jira isin irratti xiyyaa ta'uu danda'a. Isa kilik gootan save godhee jira jechaadha. Bifa kanaan jechoota hagam barreessuu dandeessan jechaadha akkuma amma screen irra argaa jirtan. Amma fakkeenyaaf qubee 268 fayyadamee jira. Isin garuu hamma 500 itti fayyadamuu dandeessanii jechaadha. Bifa kanaan maqaa chaanaala keessanii ni barreessitanii itti aansuudhaan maqaa chaanaala keessanii illee afaan Oromootiin isin afaan adda addaatiin sarchi godhuu danda'ama waan ta'eef afaan baay'eedhaan sarchi godhuu danda'a namni. Kanaafiyyuu wantoota barreessitan sana irra deddeebitanii ni barreessitan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Asirratti kiiwordii kanarratti wantoonni barreessitan chaanaala keessaniin kan wal qabate. Yeroo baay'ee asirratti reekoomandi waan isin godhu yeroo akkanatti kiiboordii kanatti fayyadamtan chaanaalli keessan yookaan maqaan chaanaala keessanii sun namoonni biroo itti fayyadamuu qaban. Fakkeenyaaf Sof Umar app yoo jettanii sarchi gootan salphumatti argatan. Sof Umar app kan biraa maqaa kanaan kan badame baay'een hin jiru waan ta'eef jechaadha. Isinis maqaa YouTube keessanii bifa kanaan jechaadha kan fayyadamuu dandeessanii. Ergasii immoo jechoota YouTube keessan irratti yeroo baay'ee itti fayyadamtan isa kiiwordii ta'e jechaadha. Fakkeenyaaf waa'ee YouTube yoo barreessu yeroo hunda waa'ee YouTube wal qabate jecha YouTube jedhu kana keessatti taayitilii kan koo yookaan mata duree barreessu hunda keessatti waan itti fayyadamu as keessa fideen itti fayyadamee jira jechaadha. YouTube bifa meeqaan asirratti YouTube Ingiliffaan bifa lamaan barreessee jira. Asirratti afaan Oromootiin barreessee jira. Amaariffaanis yoo barreessuu barbaade asirratti ilkunu argaartan jedhee yaada. Afaan Amaaraatiinis appoota adda addaa waan barsiisuuf immoo aappii ajaa'ibaa jedhee barreessee jira. Aappii jechuun danda'a fakkeenyaaf asirratti argaartan aappii jedheen jira. Wanta biraa immoo yoo itti dabaluu barbaadan fakkeenyaaf TikTok yoo jechuu barbaadan fakkeenyaaf waa'ee TikTok yeroo baay'ee nu jedhu yoo ta'e TikTok jechuu danda'a. Argaartanii miti TikTok jedheera ergasii go jedha. Jechoota akkana kana itti fayyadamtan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Garuu asirratti wanni of eeggannoo isinitti kennu chaanaala namaatti hin fayyadaminaadha. Bu'aa isiniif hin kennu. Chaanaala lama fakkeenyaaf namoota beekamoo asirra fidanii fakkeenyaaf chaanaala beekamaa tokko Shimeemaan jettanii yoo barreessan Shimeemaan yoo jettanii asirratti kan barreessitan ta'e isin fayyadu chaanaala keessaniif. Sababni isaas yeroo baay'ee namoonni yeroo asirratti Shimeemaan kun yoo bahu viidiyoon keessan dhumarratti jalqaba irratti hin bahu dhumarratti jalqaba kan bahu kan Shimeeti jechaadha. Kanaafiyyuu bifa kanaan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo YouTube keessan salphatti akka injinii irratti argamu. Egaa jechoota kana erga guuttanii geessitanii isin jechoota adda addaatti fayyadamuu dandeessanii garuu irra caalatti maqaa YouTube keessanii asirratti barreessaadha. Afaan Amaaraatiin ta'uu danda'a afaan beektan hundaan osoo barreessanii baay'ee nama gammachiisa. Haa ta'uti yeroo barreessan immoo jechoota namoonni dogongoraan amma fakkeenyaaf Sof Umar app jedhee namoonni yeroo barreessan inni sirriidha isa iskiriinii irratti argaartan kana. Garuu dogongoraan namoonni sarchi godhuu kan danda'an kan biraa yoo jiraate fakkeenyaaf bifa kana yoo kan barreessan ta'e fakkeenyaaf isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf Soofii itti dabalan asirratti Sof kan jedhu san Soofii jedhan. Ergasii immoo Umar isa jedhu immoo yeroo baay'ee namoonni akkana barreessan argaartan. Umar jedhan Ingiliffaan jechaadha. Aappiin aappima akkana barreessan jechaadha. Isa jalqabarraa garaagarummaa qaba. Dogongoraan namoonni yeroo akkanatti barreessanis akka tasaa namoonni sarchi godhuu danda'an. Fakkeenyaaf Sof Umar app yeroo jedhamanii barreessan jechoota yookaan yeroo barreeffama keessatti wantoota isaan dogongoranii barreessuu danda'an sanillee beektanii asirra keessa godhatan jechaadha. Fakkeenyaaf namni isaan sirrii kan koo qofa miti qubeen inni itti fayyadamee barreessu jechaadha. Qubee dogongoraanis itti fayyadamuu danda'a. Wanta inni itti fayyadamuu danda'u san jechoota akkasiisan immoo itti fayyadamtan jechaadha. Kanaafiyyuu kunillee maaliidhaaf dogongoraan namoonni baay'een bifa kana yoo kan barreessan ta'e salphamatti chaanaala kan koo akka argataniif jechaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo qubeewwan isin itti fayyadamtan 500 isiniin jedhee jira. Haga ammaatti 290 itti fayyadamee jira. Isin haga 500 guututti itti fayyadamuu dandeessanii achi caala immoo itti fayyadamuu hin dandeessan jechaadha. Bifa kanaan asirratti guutuudhaan YouTubein keessan salphamatti YouTube injinii keessatti akka argamu gochuu dandeessa. YouTube injinii jechuun sarchi yeroo namni isin godhu YouTube irratti salphamatti akka argamtaniif jechaadha. Maqaan chaanaala keessanii akka argamtaniif. Akkasumallee maqaan viidiyoo keessanii amma fakkeenyaaf asirratti duratti isinitti himee jira. YouTube isa jedhu kana waa'ee YouTubeetiin wal qabate viidiyoo adda addaa yoo hojjedhu YouTube jedhee namni yoo sarchi godhu salphamatti viidiyoo kan kuusan argachuu ni danda'a jechaadha. Bilbila yoo jedhee amma fakkeenyaaf bilbila waa'ee bilbilaan wal qabates yeroo baay'ee waanan barsiisuuf isa kanas jechaadha bilbila jedhee namni tokko yoo barreesse fakkeenyaaf akkaataa bilbila itti fayyadamu jedhee yooma fakkeenyaaf namni waa'ee kanaa sarchi godhuu barbaade bilbila jechi jedhu sun achi keessa waan jirtuuf salphamatti
Viidiyoon kan koo isin ni dhufaaf jechaadha. Bifa kanaan itti fayyadamuudhaan salphamatti chaanaalii keessan akkanumallee viidiyoowwan keessan illee akka salphatti namni argatu gochuu dandeessanii bifa kanaan erga geessitanii booda save ishee jedhutu jira save gootan jechaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo siitingii kana bilbila keessanirraa sirreessuudhaan yeroon inni turu jechuudha. Search engine YouTube irra seenuudhaaf jechaadha. Barreeffamni isin barreessitan kun sirraa'uudhaaf bulii 7 hamma 15 fudhachuu danda'a. Yeroo salphaa keessatti jijjiirama kan arguu hin dandeessanii salphamatti gara 6 fudhachuu danda'a. Sababni isaas YouTube search engine keessa seene jechaadha. Siitingiin amma nu sirreessine kun YouTube search engine keessa seene jechoonni isin achirratti barreessitan maqaa chaanaala keessanii ta'uu danda'a, jechoota keywordii ta'an ta'uu danda'a. Search engine keessa seenanii achiin boodaadha jechaadha. Bulii 15 yookaan 6 tokkoon boodaadha kan salphamatti chaanaalii keessan argamuu danda'u. Salphamatti waan guuttaniif guyyaa tokko yookaan 2 keessatti maaf bahuu dhabe yoo jettan hin danda'amu. Bulii 7 hamma 15 fudhachuu danda'ama jedhee yaadama. Garuu dandeettii chaanaalaatiin wayim guddina chaanaalaatiin kan wal qabate garaagarummaa qabaachuu danda'a. Haala kanaan chaanaala keessan salphamatti sirreessuu dandeessanii. Fakkeenya tokko isinitti mul'isee haa ba'u. Fakkeenyaaf achirratti jechoota guunne keessa YouTube kan jedhu jira. Salphamatti duratti isinitti agarsiisii jira chaanaalli kan koo akkamitti akka argamu. Amma immoo jechoota achi keessa guute keessaa tokko jedhee barreessu. Fakkeenyaaf afaan Oromootiin YouTube jedhee barreessee ture achi keessatti. Argitanii yoo isa YouTube jedhu kana irratti okay yoo jedhu jalqabatti akkuma argattan viidiyoowwan kunniin lamaan kan kooti jechaadha. Salphamatti jalqaba irratti argama jechaadha. Akkamitti YouTube'itti fayyadamuu dandeenya jedhee namni search godhu yoo godhes YouTube jechi jedhu achi keessa waan jiruuf salphamatti asirratti ni argama jechaadha. Fakkeenyaaf viidiyoon kun guyyaa tokko dura kan gad lakkiseedha. YouTube keessan Instagram wajjin wal quunnamsiisuudhaan subscriber dabalataa akkamitti argachuu akka dandeessanii fi watch time illee akkamitti argachuu dandeessanidha. Inni asirratti immoo argaartan inni bahe kun siitingii haaraa YouTube'iin biyyoota addunyaa hundaaf gad lakkise jedhee waa'ee short video kan hojjedheedha. Bifa kanaan jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo kan nama biraalis ni ba'a jechaadha. Kan koos kanneen kan nama biraatti dabalamee yeroo namni search godhu salphamatti ni argama jechaadha. Egaa bifa kanaan irraa fayyadamaa isiniin jechuu fi dhaggeeffattoota kan koo warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii kan kootti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Viidiyoo haaraa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf akkanumallee viidiyoo kana like godhaadha. Namootas ni fayyadatan yoo yaaddan share gochuun dagatanaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.